Abboomaa Mitikkuu Waaqoo jedhama. Maqaan qabsoo inni ittiin beekamu Abbaa Xiiqii jedhama. Abbaa Xiiqii kan jedhameef xiiqii namaan qabatee osoo hin taane waan hojjetu tokko xiiqiin hojjetee galmaan ga'u malee waan duumatti deebineefidha. Carroomee umurii rifeensa lama itti biqilchan hin agarre. Ganna 32 yookiin 33 caala lafarra hin jiraanne akka warri isa beekan jedhanitti garuu seenaa dhalootatti darbu hojjetee darbe jedhama. Gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo 10 gammoojjii Somaaliyaa bakka Shinnigaa jedhamutti amantiin adda hin baanu numartuu Oromoodha jedhanii ajjeefamanii fi boolla Shinnigaatti olitti warra maqaa isaanii seenaan kaasu keessaa tokko Abboomaa Mitikkuu yookiin Abbaa Xiiqiiti. Sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti shoora guddaa taphachuu kaasee hanga qabsoo hidhannootti nama fuulleedha. Abboomaa Mitikkuu nama beekaa kutataa fi waan itti amane dubbachuu fi raawwachuuf duubatti hin deebine akka ta'e himu namoonni itti dhiyeenyaan isa beekan. Abboomaa Mitikkuu umurii gabaabaa jiraate keessatti maqaa guddaa akkamiin horate? Qabsoo uummanni Oromoo keessumaa bara dargii gaggeesse keessatti shoorri isaa maali? Seenaan maaliin isa yaadata? Gaaffilee jedhanii fi kaan irratti xiinxala kana isiniif dhiyeessineerra. Obbo Dheeressaa Qixxee yeroo adda bilisummaa Oromoo hundeeffamee kaasee qabsoo ABO'n gaggeesse turanii fi Abboomaa Mitikkuu itti dhiyeenyaan beekanidha. Bara dargii keessa waggaa 10 hidhamanii erga bahanii booda carraa chaartara namoota biroo ABO Naayiroobii Keeniyaatti akka bananiif ergaman keessaa nama jalqabaa akka ta'anis himu. Obbo Dheeressaan turtii BBC waliin taasisaniin Abboomaa Mitikkuu keessumaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan yeroo sana Yuunivarsiitii Qadaamaawwii Hayila Sillaasee jedhamu keessa kaasee sirriitti akka beekanii fi nama jabaa qabsoo Oromoo keessatti gumaache darbe ta'uu himu. Abboomaan Obbo Mitikkuu Waaqoo fi haadha isaa Aadde Margee Miijanaaf ilma hangafaati. Obboloota isaa keessaa Abeel Mitikkuu yeroo dheeraaf waliin qabsaa akka turan kan himan Obbo Dheeressaan Abboomaa Mitikkuu maatii qabsaa jabaa fi barate keessatti dhalatee akka guddate dubbatu. Abbaan Abboomaa Obbo Mitikkuu Waaqoo Yuunivarsiitii Haromayaa irraa bara bulchiinsa Hayila Sillaasee nama digirii jalqabaan eebbifamanii fi miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa qabanidha. Baaroo Tumsaa fa'aa waliinis walitti dhufeenya gaarii akka qabanis himu. Barattoonni Oromoo bakka garaagaraa irraa dhufne mana Obbo Mitikkuutti wal geenyee waa'ee qabsoo mari'ataa turre jechuun Abboomaa qofa osoo hin taane maatiin qabsoo keessa akka turan himu. Maatii qabsaa fi barate keessatti dhalachuun Abboomaa fi obboloota isaa kan akka Abeelii fi ija qabsoo akka baneefis kaasu. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti Abboomaa Mitikkuu Gimbiitti dhalatus maatiin isaa nama baratee fi qabeenya waan qabaniif yeroo inni daa'ima Finfinneetti galan kanarraa kan ka'e Finfinneetti yeroo sana manneen barnootaa bebbeekamoo kanneen akka American Community School fa'aatti barate. Mana barumsaa kanatti ijoollee lammiilee biyya alaa fi namoota qabeenya qabnitu barata ture. Dhumarratti hanga yuunivarsiitii galuutti kutaa 9-12 mana barumsaa LT yookiin warri qaroon itti baratan Tafarii Mokononitti barate jechuun Abboomaas ta'e maatii isaa wajjin sirriitti akka wal beekan dubbatu Obbo Dheeressaan. Barumsaan waggaa 2 Abboomaa akka dursan kan himan Obbo Dheeressaan osoo inni yuunivarsiitii hin galiin daa'imummaa kaasee akka beekanii fi nama yaada tarkaanfataa fi waa walitti qabuu fi gurmeessu jaallatu akka teessimu. Maatiin Abboomaa Mitikkuu Finfinneedhaan mana jireenyaa fi jireenya fooyyee kan qaban ta'uu isaaniin manneen barnootaa bebbeekamootti barachuuf carraa argachuu isaarraa kan ka'e Abboomaan barumsatti cimaa fi dandeettii afaan Ingiliffaallee sirriitti qaba ture. Kanarraa kan ka'e namoonni Abboomaa wajjin falmanii amansiisuun akka itti ulfaatu himu. Obbo Dheeressaan yuunivarsiitiitti Mallas Zeenaawwii caalaa Abboomaa Mitikkuutu beekama ture. Abboomaa Mitikkuu osoo warraaqsi barattootaa hin eegaliin dura bara 1973 yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo inni waggaa lammaffaa barumsa ikoonomiksii barataa jiru warraaqsi barattootaa bara 1974tti du'e. Yeroo sana namoota inni wajjin ture keessaa tokko qondaala duraanii TPLF waraana kaabaa Itoophiyaatti du'e Abbaa Itsaayee wajjin ikoonomiksii barataa turan. Muummee ministeera duraanii Itoophiyaa kan turan Mallas Zeenaawwii caalaa Abboomaa fi Abbaa Itsaayee beekamoo akka turan himu Obbo Dheeressaan. Yeroo sana barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'uun dorgommii cimaa qaba ture. Barattoonni Oromoo fi kan Tigraay irraa dhufan aangoo gaggeessummaa barattootaa of harka galfachuuf dorgommii falmii cimaan akka turetu himama. Abboomaan nama Finfinneetti guddate ta'uu isaatiin barattoota saboota garaagaraa irraa dhufan biratti baay'ee jaallatama ture. Mallas Zeenaawwii beekamaa hin turre. Inumaayyuu Abbaa Itsaayeetu irra beekamaa ture. Mallas Siyyee yookiin Abbaa Itsaayee fi Abboomaan fa'aa baachii tokko turan. Abboomaa wajjin kan dorgommii seene Mallas osoo hin taane namoota biraati. Ijoollee Finfinnee waan ta'eef warra Amaaraa, Oromoo fi kaan biratti baay'ee jaallatama ture. Dandeettii cimaa qaba. Yoo barbaadees konkolaataadhaan deema. Garuu ofiin tuulu. Xiyyeeffannoon isaa qabsoo Oromoo jajjabeessuu fi ijoollee Oromoo jajjabeessuu irratti ture. Jechuun Abboomaan sagalee guddaadhaan barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'e akka filatame kaasu gameessi siyaasaa Obbo Dheeressaa Qixxee. Abboomaa Mitikkuu barreessaa olaanaa gamtaa barattoota yuunivarsiitii osoo jiru bara 1974tti warraaqsi dargii aangootti fide dha'uun deemsa qabsoo isaa gara sadarkaa biraatti akka ce'u taasise. Yeroon kun yeroo itti ABO'n dhoksaan wixinee hundeeffama dhaabaa itti qopheessuuf eegaledha. Baruma sana namoonni akka Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa, Diimaa Naggoo fi Abiyyuu Galataa fa'aa nama 6 ta'anii wixinee ABO qopheessaa akka turan himu Obbo Dheeressaan. Bifuma wal fakkaatuun yeroon warraaqsa itti eegalu kun yeroo barattoonni Oromoo kutaalee garaagaraa irraa hedduminaan yuunivarsiitii seenan akka ta'e raggaaleen himu.
Bara 1973 yookiin 74 yeroo baarotumsaa fa'aa wixinee abaa hundeessuu qopheessan Abboomaan dargaggeessa ta'us maatiin isaa qabsaa waan ta'aniif odeeffannoo sirriitti argata ture. Jechuun warraaqsi bara 1974 dhoowwe dargaggoota Oromoo Yuunivarsiitii jiranii fi kanneen abaa hundeessan namoonni akka baarotumsaa Magarsaa Barii fa'aa barattoota Yuunivarsiitii wajjin wal quunnamuun sochiin qabsoo finiinaa ture. Dargiin aangoo akkuma qabateen barattoonni sadarkaa lammaffaa hanga Yuunivarsiitii jiran baadiyyaatti duuluun hojii dammaqsiinsaa uummataa akka hojjetaniif zamachaa yookiin duula eegale. Zamachaa kanaan barattoonni Yuunivarsiitii kutaa Itoophiyaa garaa garaatti ramadamanii duula uummata barsiisuu fi dammaqsuu eegalan Abboomaa Mitikkuu gara kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti duule. Galaasaa Dirboo fa'aa gara Nagellee Boronaatti duulan. Abboomaa Mitikkuu karaa Gondariin Daabat bakka jedhamutti duule. Isa wajjin kan garasitti duule Daawud Ibsaati.Anii fi badhoon dachaas ammoo walloorraa adda garaatti ramadamne jechuun Abboomaan ji'a ja'a duula dargiin labse irratti erga hirmaate booda bakka bu'aa barattootaa waan tureef Finfinneetti waamamuusaa himu obbo Dheeressan. Abaawon yeroo sana Sudaan Kaartuumitti biiroo banatee ture. Warri Kaartuum jiran Leencoo Diimaa, Xaa'aa Abdii fa'aa Moqaadishoo dhaqanii hooggansi Abaawoo Moqaadishoo akka dhaqu yeroo ergaa itti ergan karaa Ogaadeen keessa otuu ba'anii Shinnigaa bakka jedhamutti Abboomaa dabalatee namni 10 bakka tokkotti dhuman jechuun seenaa qondaalonni Abaawoo shiftoota Soomaaliyaatiin itti ajjeefaman yaadatu. Abboomaa Mitikkuu marsaa jalqabaa dhoksaan baarotumsaa namoota 6 koodii citii M6 jedhuun Soomaaliyaatti erge keessa ture. Du'a baarotumsaatti aanee Abaawoo irraa miidhama guddaa kan ga'e hooggantoonni isaa 10 bakka tokkotti dhumuu isaaniiti. Dhaabichi dhumaatee hooggansa isaa irraa kan ka'e caba isa mudate irraa dandamachuuf yeroo dheeraa akka itti fudhate qondaalonni dhaabichaa yeroo garaa garaatti yoo dubbatan ni dhaga'ama. Abboomaan Gadaa Gammadaa wajjin keessumaa erga Soomaaliyaatti jalqaba hidhamanii ba'anii biyyatti deebi'anii hanga bakka tokkotti hidhamuu isaaniitti xiiqii guddaadhaan dhaaba Abaawoo ijaaruu irratti humna guutuun hojjetaa turuu isaaniitti himama. Abboomaa Mitikkuu akkuma maqaan qabsoosaa abbaa xiiqii jedhame nama xiiqiin guutame hojjetaa turee fi dandeettii cimaa qabu akka ta'e himu obbo Dheerisaa Qixxee. Dandeettiin Abboomaa namoonni isa waliin baratan saboota biyyattii garaa garaa keessaa dhufan illee dhugaa akka ba'aniif himama. Fakkeenyaaf ministirii muummee duraanii Itoophiyaa dandeettii Abboomaa Mitikkuu nama dinqisiifatu ture jedhama. Mallas inumaattuu bakka Abboomaa Mitikkuu jirutti hin dubbatu ture. Abboomaan nama laggasaa yookaan Mallas Zeenaawwii fa'aa jala haasa'uu hin dandeenyedha. Xiiqiidhaan waa hojjechuu jaallata. Abbaa xiiqii jechuun humna tokko humnaan waraana Abaawoo tokko Harar irraa fuudhee Amboo gara Waddeessaatti dabarsuu keessatti shoora olaanaa taphate. Jechuun umurii gabaabaa jiraate keessatti waan seenaan ittiin isa yaadatu hojjechuusaa fi osoo lubbuun jiraate nama Mallas Zeenaawwii fa'aa caalaa beekumsaa fi dandeettii biyya gaggeessuu qabu akka ture kaasu. Gaggeessitoota Abaawoo Shinnigiitti dhumanii fi eebila 15 guyyaa goototaa jedhamuun yaadataman keessaa tokko kan ta'e Abboomaa Mitikkuu yookiin Abbaa Xiiqii nama umuriin xiqqaa ta'uu akka hin oollee fi yeroo ajjeefamu sana nama ganna 32 akka hin caalle dubbatu obbo Dheerisaa Qixxee. Kanarraa qindeeffanne asumarratti goolabaa qophii biraan haga wal agarutti nagaan tura.